Amma gaagummaa kee ilaaluuf jenna. Qormaatarra jirtanaan jedhika. Eeyyee. Yeroo hundumaa barattoota fuuldura dhaabbachuun jira. Yeroo tokko tokko immoo bakka barattootaaf buusanii miira barattootatti dhaga'amu ilaaluun gaariidha. Kana booda tariitii garaa laafuufii dandeessa waan ta'eef. Barattootaaf immoo? Waanuma akkasiiti. Baradhee waan hin beekne fakkeessitee bar. Anis yeroo tokkotti barattoo akkan ture si yaadachiisu. Oromoon maal jedha seete? Maal jedhamoo laata? Amaatiin yeroo tokko akka heerumtee turte dagattee jedha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Yeroo baay'ee gaa'ela keessatti gaarummaadhaanis ta'e ammeenyaan kan maqaan dhaamu amaatii dhamtiire. Hamtuudha, afaan walitti hin qabatu fi kan kana fakkaatan jedhamti. Kanaaf egaa har'a erga amaatii taatee booda kaleessa akka dheekkamamaa turte dagatte. Akkasumas akka dubartii amaatii qabdu taatee dagatte jechuudha. Kanaaf ati har'a yeroo qormaata qortu yeroo barattuu turtetti namni akkasi qoraa ture ni dagatte naan jechaa jirta? Tariitii. Nama dhibda. Ati waan jettu hin dhabdu. Amma immoo jettee tamaatitti na fakkeessite? Har'a kilaasiin hin jiru moo? Hin jiru. Har'a boqonnaa koodha. Maaltu sitti dhaga'ama ree? Sababa kilaasiin hin jirreef immoo? Lakki. Hariiroo keenya kaleessaatti deebi'uu keenyaaf. Maaltu natti dhaga'ama jetteetu? Baay'ee gammadeera. Wanti kamuu bakka duraanitti deebi'uun isaa na gammachiiseera. Gaarummaa wal mo'achuu, waan karaarraa dabee sirreessuu, walumaa galatti wanta cabe tokko otoo hin cabin eeguudha. Sirrii jette. Sitti hoo maaltu sitti dhaga'ama? Badaa natti hin tolle. Natti toleera. Akkasii fayya. Nan dhufa soo giddoo laarraa fudhee. Maaliif na barbaadde? Kana booda akka ati na qo'achiistu hin barbaade. Maal jechuudha? Hangaraattis qo'achiisaan turre moo? Kan hanga ammatti na qo'achiistee miti. Maali dharee? Kan kaleessa caalaa dhimmite akka ati na qo'achiistu hin barbaade. Yeroo kee hundumaa naaf kennitee anis immoo yeroo koo hundumaa aarsaa godhee qo'achuu hin barbaade. Qoosaa jirta ta'uu qaba. Waanan qoosaa jiru sitti fakkaata? Mee fuula koo ilaali. Maaltu waanan qoosaa jiru sitti fakkaata? Tole. Gaariidha. Garuu maal taanaan yaada kee jijjiirteeti? Har'a na argine moo? Eenyuun? Ishee hiree jedhamtu sana ka. Kanaaf? Kanaaf immoo gaaffii tokko deebisee kan akka kana gubattee kana caalaa karaa kamiin iyyuu cimaa ta'ee ishee fuulduratti mul'achuu hin barbaada. Sababa keetiin ta'uusaa gaafa bartu immoo kana caalaa waadamti. Sitti beekameera garuu game. Maaltu? Ishee haaloo bahuudhaaf akkatti natti fayyadamaa jirtu. Lakkeen akkasitiin iyyaan akkasittuu yaaduu baattee gaariidha. Akkamitti akka yaaduu barbaadde? Qaxalee taatee kan itti mul'achuu barbaaddeef cimina kee agarsiisuuf waan ta'e sitti fakkaata? Akkas immoo rakkoon kee gurra guddifachuudha? Mootiin of dhaaduu barbaaddeeti. Intala ishee akka ishee waan abbaa koo ajjeestetti jibbu sana irratti of dhaaduu barbaaddeeti? Akkamitti akka yaaduu barbaadda? Akkaataan itti noobatte sirrii miti. Ani ishee aarsuuf osoo hin taane ishee naafsisuufidha. Lamman isaaniiyyuu miira garaa garaa qabu. Aarsuun kan biraadha, inaafsisuun immoo kan biraadha.
Deebiseen badee miti. Rakkoon qabu. Utuu giddi mana jiru garuu hollaarraa fudhachuu deemuun kennaaf hin galle. Anis gaafii kana eegaan ture. Kun amala narmee koorraa baradheedha. Addayyaan turraamu. Eeyyee. Harmeen kootuu maal rakkatiin waan hundumaa utuu qabdu hollaadhaanii fudhatti turte. Warreen akka keenyaa jireenya wal fakkaataa qabnurraa keessumaa immoo warreen harka qalleeyyii ta'anirraa. Maaliif? Maaliif akkas godhu? Argitee namoonni kun harka qalleeyyiidha. Isumaayyuu immoo jireenyi isaanii kan keenyarraa gadi bu'aadha. Isaan waan baay'ee nurraa fudhachaa turan. Kun immoo miirri gadaantummaa akka isaanitti dhaga'amu godha. Kanaaf harmeen koo immoo otoo barbarree qabdu barbarree, otoo shiroo qabdu shiroo, otoo zayita qabdu immoo zayitarraa fudhatti turte. Yeroo kana guututti isaanitti miirri akkamii waan itti dhaga'amu sitti fakkaata. Miira gadaantummaa dagatanii isaanis namaaf kennuu akka danda'anitti dhaga'amu. Kanaafuu yeroo biraa waan barbaadan gaafachuuf hin dhiphatan. Ogummaan harmee keetii kun hin dhumu jechuudha miti. Yeroo hundumaa waa'ee harmee keetii gaafatan itti himtu baay'ee na ajaa'iba. Haadha ogeettii akkamitii malu? Eeyyee. Atis mi'eessituu otoo qabdu ollaarraa deemtee fudhachuun kee kanaaf egaa. Eeyyee. Dubartii baay'ee nama gaddisiistu tokkotu ollaa koo jira. Harka qalleettiidha. Yeroo hundaa yoo waan gaafattu fuula isheerraa dhiphoo fi eelaatu mul'ata. Kanaaf boru waan tokko yoo rakkatte sababa narra soogiddarraa fudhadheef boru dhiphoo tokko malee dhuftee na gaafatti. Waan sirriitti fakkaatu? Harmeen kee baay'ee nama ajaa'ibu. Kan kee immoo kan caaludha. Isheetu caala. Haadha adda taateen qaba yeroo siin jedhu sababa kanaafidha. Atis nama salphaa miti. Leegaasii harmee keetiitti fufsiisuun kee waan baay'ee si dinqisiifachiisudha. Duraanuu baay'een si kabaja. Hamma immoo kabajnan siif qabutti caalaa dhufe. Kabajamtuu barsiistuu hojii. Eessi malee. Sichi sirraa waan baay'een baradha jechuudha. Isaan lamaanuu tokkumadha. Maaltu adda isaan godha? Yoo aartis hin gubatti, yoo hin haftis ni gubatti. Maaliif arbeessite? Ati nama tokko hin hafsisuu barbaadda jechuun nama sanaaf miira qabda jechuudha. Kanaan achi hafsisuu maaliif barbaachise? Fakkeenyaaf amma intalli dubaraa tokko asiin darbaa jirtee jennu. Hin hafsisuu ni dandeessaa? Hin dandeessaa? Hin dandeessu. Maaliif akka ta'e beektaa? Miira tokko yoo homaa isheedhaaf hin qabdu ka'a. Kanaafidha. Ati garuu intala hiree jedhamtu sanaaf har'as miirri kee waan si keessaan baaneef carraa argatte hundumaa fayyadamtee ishee hin hafsisuu barbaadda. Waan kana garuu waan wal keessa dhaa jirtu sitti hin fakkaatu? Akkamitti hubachaa jirtaati? Humaayyuu wal keessa magle. Anaafis yaadi malee gamme. Yeroo ishee hafsisuudhaaf yaaltu anaan immoo na miidhaa deemta. Xiqqoo malleetoo miira kootiif dhiphattee maal qaba? Ati yoo na jaallachuu baatte akkan si jaalladhu garuu dagachuu hin qabdu. Yeroo meeqan sitti hima? Ani amma kana gochuuf qophii miti siin jedheera. Maaliif siif hin galu? Garuu immoo isa deemta gamme. Naafuu hin galle. Hin beeku. Dhiifa manaaf godhu. Amma na qo'achiista moo nan qo'achiistu? Sin qo'achiisa. Atumti qofti tasgabbaa'i. Maleen sin qo'achiisa akkati barbaaddetti. Carraa kanaan anis si waliin yeroo gaarii dabarsuun barbaada. Giifti dirqama irra deddeebi'ee wanta kana sitti himuun qaba? Yaada kana sammuu kee keessaa baasi. Yeroo waliin dabarsinu kam keessattiyyuu wanti anaaf si gidduutti uumamu hin jiru. Isa yeroodhaaf dhiisna. Yeroo waan hundumaan olidha. Anaafis siifis jechuudha. Waan kamiyyuu yoo ta'e immoo yerootu hiika. Hey, akkam ture qo'annaa? Qo'achaan jiru beekaa koo. Asoosaman dubbisaa jira.
dubbisaa waan an tureef gidduu nan boqodha jedhiin kana eegale. Dubbisa tokko irraatii gara dubbisa biraatti immoo. Maalin godha jetteeti? Hiriyaa koo tokko na yaadachiiste beekte. Innis akkuma kee barataa cimaa ture. Yeroo dubbisnee dadhabnu hin xabannatti hin jennaan ture. Innis tolee jedhee deemee cheezii fidee dhufe. Yaaddeettaa yeroo sana baay'ee mattaarra ture. Otuu daamaan jiru maal hojii cheezii fidee dhufte ittiin jenna ture. Ilaali. Daamaa fideen dhufu akkamitti cheezii xaba sammuu biraa kan barbaadu fidee dhufu. Bara keessan cheeziin jira ture moo mana barnootaa keessatti ta'uttu? Dulloomtee tanaan jechaa jirta moo? An akkasiin jenne. Olmaan kee akkam ture? Bareedaa ture. Urjii wajjinan ture. Dhugaa namatti tola. Eeyyee erga walitti deebineeti harri guyyaa jalqabaa keenya ture. Waan gammaddeef natti toleera. Galatoomii bareedduu ko. Har'aa booda garuu maqaa kee jijjiiruufan jedha. Maal jettee na waamuuf? Bob Marley. Bob Marley? Eeyyee araarsituu ko. Sababa keetii walitti araaramne mitiire. Garuu Bob mootota kan walitti araarse kirri gitaara isaatiin. Eeyyee Bob Marley hundeen kirrii isaatii gitaara isaadha. Gitaarri kee immoo sammuu keeti. Kanaafuu isin akka mootota taatan amantaniitu jechuudha. Amma immoo jettee siyaasa keessa galtee? Tole ammaan kana maal jedhan gammeettima. Inni ona waliin haasa'umti sakandii tokkoof na arguun barbaadu. Jirra. Ati nama sirrii. Ati sirrii turte. Waan maal ta'eef? Callisii tola qofa nan jedheen. Tola yeroon sirrii turtee siin jedhu. Tolee jechuu qofa. Tole eeyyee sirriin ture. Garuu maal irratti ture inni sirrii ture? Giiftii tasuma olmaa tola namaaf ooluu hin dandeessu. Faayidaa tokko malees naman gargaartu sanaan jette yaadatta? Eeyyee nan yaadadha. Eeyyee ati sirrii turte yeroo sana. Akkamitti? Giiftiin qormaata akkana hojjechiistuuf dursa waan walii galleetu jira. Tole maal irratti waliif galtan? Ilmaayyuu barreessuu ajaa'iba. Inumaayyuu yeroo tokko ittiin bashannanu jettee qarshii naaf kennaa turte. Dhugaatiis immoo hamma funyaaniin namootti affeeraa turte. Inni ijoon garuu isaan lamaaniin adda baasuu akka ta'e natti himtee turte. Anis immoo itti walii gale. Hamma isheen eegduun olitti isheef raawwadhe. Kunoo akkuma itti argitu immoo gammee fireen asiin ba'anii achiin ba'anii wal jibbanii hafan. Karoora giiftiin baasteen gargaarsa firiidhaan immoo jaalalleewwan lamaan isheen tokko asiin inni tokko asiin deemanii gargar ba'anii hafanii. Waan gatii hin qabne uumama waaqni irraa garagale akkamiiti ati? Eeyyeen uumama waaqni irraa galagale shamarree gatii hin qabne garuu immoo kan nama gaddisiistudha. Maal keetu nama gaddisiisa amma? Ambaa kosee akka keetti kanaaf maaltu gaddame? Akkuma argitu humni koos immoo bareeda. Ormaannis immoo koodii ta'ee jirra.
Ammas waa'ee qormaata keef dubbachaa jirta. Jireenya namaa balleessitee waa'ee cittuu waraqataaf yaaddaa. Anaaf qormaanni akkati jettu kana cittuu waraqaa miti. Kanan abdiirra godhadhe siif hin galu. Hundaafuu garuu nama qormaata isaafis hin taanu yookiin hiriyaa isaaf hin taanu nama dhaabbichi du'edha. Garuu silas Scorpio irraa maaltu eegama? Scorpio jechuun warra afuura seexanaan golgamee seexanoota waliin waraana gaggeessu jechuudha. Yoo barbaade ilaaluu dandeessa. Dhahaan isaaniis immoo akkasitti ragaa ba'a. Callisi! Du'a kee? Ati kan bilchaadhaan maaliifan du'a? Ana obboleettii kee firiidhaan akkas jetta? Dura! Yoo nama nu baatte dhattee dhahaa isaanii barachuu dandeessa. Qorachuu iyyuu dandeessa irra deebitee barreeffamee jira bari. Inumaayyuu immoo humna miira namaatti qabachuu danda'an akka qaban immoo barreeffamee jira. Dubbistu maati immoo? Kana waan natti himteef waan garaa siidhaaf sitti fakkaateeti. Isaafi kanatti boossu. Maaloo garraamii komboo hin dhiisi. Maaloo dhiisi jedhee waan si sossobu sitti fakkaateeti. Imimmaan kee imimmaan naacha kana deemti nama biraatti hin goyyomsi. Ana jirraa miti tolee. Silas mandheen gantuu fi galtuu tokkuma. Giiftii ishiin jedhan kun uumamaa akkamitti maaloo? Firii isheen jedhan kun immoo fira fakkaatti du'aaf nama kaadhimti. Bro, lamaan isaanii saroota. Kanaaf double chance hin kennaaf. Yeroo darbee wiinii jedhee nana yaachise. Liigii Burkina Faasoo kun immoo akkamiidhaan kilaba kam ture laakanii yeroo darbee geema nyaata. Beeku kanas. Sinergadhe. Akkuma beekamu gaa anatu adaba. Maal si adabu? Maal egaa waa gaarii isaa immoo adabiin. Atis moo firii? Iyyee akkasidha maal fiddu? Tole walitti nu haa fidu. Aha, wal dorsiisuu maaltu fide? Keetii nu shubbisi. Wanti jedhamu hin jiru. Keetii shubbisi. Gammee maal taatan shubbisuu hin danda'u bara? Nu maal nu galchire? Ajajadha keetii shubbisi. Akkasii? Maaloo amma kee nu dorsisiniiti nu shubbisi. Tole, isin lachuu walitti nu haa fidu. Namni tokko akkan kolfine tole jechuun tapharratti adabamee. Tole amma gara taphaatti adeeminu. Yes! Maalin si adaba ka? Beektaati nama rartasi. Garuu maalin siif godha ka? Atis moo firi? Wal ganne jechuudha?
garee mo'atee waliin ta'uun dirqama keenyadha. Tole, amma fokkoruu kedhisitti bahee fuuldura dhaabbadhu. Maal? Sana booda Egaa sana booda miira jaalalaa hiriiraaf qabutti himta. maal? Kun waan hin taanedha. Jaalalli bar dhimma dhuunfaati. Piraayivesii wanti jedhamu jira. Aha. Kan erga beekte jalqaba taphachuu dhiista turte. Mitii firii. Eeyyeen dirraan waan ajajamee raawwateera miti keetis kee. Dhugaa baay'ee nama ajaa'ibdu. Wanta nama ajajamuu qabuu fi ajajamuu hin qabne illee adda baafattanii hin beektan. Baga wallaallee ka'ii bade. Dhiifama. Adabameen. Kanan itti adabame immoo jaalala ni reef qabu si fuuldura dhaabbadhee akkan ibsuufiifi. Homaa gochuu hin danda'u bareedduu. Kana booda simbiraa maal uffata? Gifti duree koo bira taa'ee miiratti dhagaame ishee marraa dhageeffachuu kun. Eeyyee dhugaa keeti. Ajaja kee sirriitti baatteetta. Eenyutu ariifattu? Si dhaka ariifattuun kanallee amanuu qabdi. Garuu gaarummaawwan amma kana keessaati akkamitti ariifattu kan jedhu qalbii si'aati. Nama dhamtiire namni immoo gaarummaawwan jiran dhiisee waan hundina isaa agarsiisutti qalbiin isa caba. Sitti hin fakkaatu? Kun immoo akkam jechuudha? Fakkeenyaaf gamoon tokko gubatee aarri isa garaa samii golgeeraa haa jennu. Namoonni waa'ee gamoo gubate sanaa dhiisanii waa'ee aara samii qulqulluu golgee haasa'u. Kanaaf innis immoo gaarummaawwan ati barreessite keessaatii hir'ina kootu waan guddaa ta'e natti argame. Maalidha? Jirra. Tabuma keessan naa ho'i. Maal? Kanas beekumsa gootee natti haasofti? Mee akkamitti oliif galuu dandeenya jiran? Amma jaalala kana fakkaatu balleessu dhagoonni kun dhagoota. Gatii hin qabni. Lamaan isaanii gatii hin qaban. Eeyyeen lamaan isaanii dhagahoota. Garuu nagaa keeti? Eeyyee, maaliif? Anuun beeku garuu. Nagaan fakkaatu fuulli kee sirrii miti. Waan dhiphatte fakkaata. Lakkii dhiphadhee miti. Galgala hirriba gahaa hin rafne isaafi. Maaliin maal taati? Waa ta'ee osoo hin taane hirribatu na dide. Kanan jedhu hiri. Waa sitti himuu barbaadeen ture. Maalidha natti? Jechuun? Nan dhageessu inni nan ilaallatu yoo barbaaddan araaramaa yoo barbaaddan mul'isa. Jirra garuu kana booda dhimma koo fi dhimma isaa gidduun galtataa nan walloolu.
akeekkachiisa kuusa dhumaati. Inumaa dhiisi. Maaliif natti Lakki dhiisi. Ani kanan jedhu game yoo maal godhe sitti miidhag miiraan siif qabu kan itti gochuu dandeessu. Ani amma bargiifti. Nan beeka. Si'a 99 irra deddeebitee natti himteetta. Marri. Ani immoo akkas jaaladhu irra deddeebi'ee si 100 oliif sitti miira. Isa ibsachuun immoo mirga kooti. Kana booda saree jedhina waami. Saree? Eeyyeen. Saree nama mammanamtuu akka isheen taate beektamti. Anis siifis ta'e jaalala keetiif amanamtuu akkam ta'e siif ibsuun barbaada. Sirrii kee jette. Saree nama namtuudha. Garuu immoo dogoggorri kee maal akka ta'e beektaa? Sareen jaalalaaf yookiin jaalalleewwaniif amanamtuu taate otoo hin taane nama ishee guddiseef qofadha. Kan ishee nama namtu. Yeroo dhiyoodhaas sookoo wanati haasaa jirtu kana an danda'an jiru. Waan tokko yaadaa ture. Waan akkamii? Si qo'achiisuun barbaada. Sababa tokko dhaga'uun barbaadu. Garuu yaadni kun akkamti sii dhufe? Jechuun giiftiin gammee qo'achistee jijjiirama waan irratti argiteef aarteeti? Ani fati sirriitti ol hin beeknu jechuudha. Ani nama wanta rakkas akkasiitiin madaalamtu miti. Garuu dhugaa keetii? Dhugaa kooti. Dhugumatti gochichi na aarseera. Gammina naaf tulluu guddaa ture. Ol ka'iinsi tulluu immoo akkumatti beektuudha. Uumama dachee kanaa olidha. Garuu tulluuwwan kam yeroo ol ka'anii argamu malee guyyaa tokko kan isaan caaluu ni dhufa. Jira. Ati baay'ee nama gaariidha. Garraamummaan kee immoo yeroo hundumaa na ajaa'iba. Garraamummaa kee kanarratti ani immoo waan xiqqoo si gargaaruun barbaada. Si gargaaruu nan danda'a? Waaqayyo karaa kamiin akkamittiin heewwan kee akkasiif kennu hin beektu. Addaamiif iyyuu cinaacha isaa bitaa keessaa fuudhee kenneef. Garuu Addaam akka Waaqayyo gargaartuu kennuuf hin beeku ture. Utuu beekeera ta'e immoo ofiima isaatii akka isheen cinaacha isaa keessaa baate immoo shakku ture. Kanaafuu siifis immoo Waaqayyo akkamittiin akka inni heewwan kee siif kennu hin beektu. Macaafa qulqulluu sirnaan waan dubbiste natti hin fakkaatu. Akkam? Waaqayyo Addaamiif heewwaaniin cinaacha isaa bitaa keessaa kennuufis Addaam garuu deebiin isaa Kiristoosiin cinaacha isaa bitaa waraanuu ture. Anis cinaacha isaa bitaati jettee gaafa yaaddu nama cinaacha kee bitaa waraanuu akkasitti hin taane. Ammas wanti irra deebi'ee sitti yoo jiraate waan hundumaa yeroodhaaf dhiisuu kooti. Maal seetee beekaa? Waa'ee jireenya keenya gara fuulduraa haasa'uu barbaadeen garuu waan an ariifadhee natti fakkaata. Dhugumatti ariifanneerra. Garuu jireenya keenya gara fuulduraa yeroo yaadu waan tokkotu sammuu kootti na dhufa. Maaliin? Umurii koo guutuu akkan siif jiraadhu. Isa siifin dura jiran sana dhageesseetudha? Kanatti waliif hin galu. Akkam? Namni erga namni inni jaallatu jalaa du'ee booda jiraachuun isaa fi maalii qaba? Taanaa wajjin jiraachuudha. Ergan si jaalladhe siif jiraadhe si gammachiisudha malee. Siif du'ee faayidaa maalii qaba? Inumaayyuu na jalaa du'e jettee miidhamta. Bu'aan isaa gandaan lapheensi cabuu qofadha. Yaada amansiisaadha. Itti waliif gala.
waan gati hin qabne nana kana dura si akeekkachiiseen ture. Shirriyaatti giftii waliin hojjettu kan hiriyaa kiyya miidhu taanaan guyyaa kana akka siif raawwattu sitti himeen ture. Waan koo si gantuu nana sinniisoo akkasiin jedhee ture yaadattee? Jira waan barbaadde na godha. Nu barbaadde na addeessi. Nu barbaadde na reebi. Callisi. Abooratti amma gaa firiisi dolaatti akkasitti yaadde. Yoo barbaadde na rukuta. Yoo barbaadde na addeessi. Waan tokko sitti himu amma osoo na dhooftes osoo na reebdes miirri natti dhaga'ama. Miira dhukkubee osoo hin taane gaabbii sammuutti jira. Tufi waa'ee gaabbii maal beekta? Siif galaa garuu hiriyummaa kiyyaa fi gammee fuutee ziiroodhaan baay'ifte. Nuyi jaalala hiree fi gammee irraa abdii godhatee firii isaa ilaaluuf dharraa jiru fuutee qilee keessa galchite. Beekaa diraan naaf galaa garuu gowwoomfamini. Ofii kun dursa himte ofiin jaalladha himte. Na rukuti kottu na rukuti yoo barbaadde na addeesi. Ani nama hidhamee reebamu dura jiraatudha. Tole bareedduu ko. Maalaan godha jetteeti. Yeroon kun bara yeroo nuti akka garaa keenyaatti wajjin jiraachuu dandeenyu miti. Xiqqoo obsuu qabna tole. Maal taate? Sammuu isheef illee of eeggachuun qabamu. Yoo kana dhageesse yeroo kanatti ni jalaa miidhamti waan ta'eef. Kanaafuu yeroodhaaf iccitii qabachuu wayyaatii naaf. Yeroo dhiyootti nan sirreessa waan hundumaayyuu toora nan qabsiisaatii naaf dhiisi. Ammasitti nagaa naaf ta'e bareedduu ko. Rakkoon qabu. Yeroo siif mijatee dhufte akka hojiin biisiisi godhu sirriitti an beeka. Hireenis nagaa isheeti. Toleettan siif hima. Isheenis nagaadhaa siin jechaa jirti. Jedhi nagaatti. Wasiila keeti. Ingilizirraa dhufuuf yaadaa ture. Eessa? Nu bira moo? Eeyyee tasa dhufee sarpiraayizii si gochuuf ture. Hin milkoofneef malee hojiitu natti baay'ate. Kanaaf dhufuu hin dandeenye naan jedhe. Osoo dhufee gaarii ture. Yoomin dhufa jedheere? Natti himne garuu yeroo murtaa'aaf akka turu natti miira. Otoo dubbannu maal akkan fidee fi dhufu gaafadhuutti natti minaan jedhe. Maal jettee miira? Homaa akkati jettu baree isi rakkoon qabuun jedheen. Gaarii goote. Nama rakkisuun gaarii miti. Yoona kana innis biyya ormaa keessa akkamitti akka inni jiraatu maaltu beekna? Inni yoom kana siif yaada? Ofii kooyyee waan an barbaaduun fidaafii jedheera. Tolee ta'u
nagaan bulisiin jechuufan dhufe. Rafuufane. Nagaan bulii bareedu. Nagaan naaf buleetis. Hello. Maalin godhare? Akka tasaa waan natti dhufteefan dhiira fakkeesse si taasee bira. Wasiila keeti. Ingilizirraa dhan jireen. Yuunitii kana keessatti kan ilaallu maatimaatikaal riiziniingii fi loojikiidha. Kunis gabaabumatti herrega keessatti sababawwan kan ta'anidha. Herrega keessa sababa wanti jedhamu jira moo? Callisiitii yoo na hordoftee na hordofi. Tole. Chaaptarii kana keessatti koonseptiin keenya mala nuti ittiin maatimaatiksii piruuf gochuu dandeenyudha. Kan caalu dhufe. Maatisiin malas qaba moo? Jirra. Hiree callistee akkasumaan na waliin dhamaa jirta bara. Malee dhuguma galaaf jettee yaadda taanaan akka waan dhagaatti bishaan naquuti. Ani dadhabeerra siin jedheera. Lakkeeti akkasnaan hin jenne garuu ani natti ulfaate. Sittiin ulfaatu. Atumti yaada keessa saabitii na waliin qo'adhu malee. Tole saabjekticha naaf jijjiiru. Dhugaa kootti bara anaaf maatisiin tasuma naaf hin galu. Durumaan osoo na eegalin naaf hin galu jette. Kanaafidha barkan inni siif galuu didu. Lakkee akkas miti. Firiiwwan qormaata koo beektamti 50 keessaa 10 20 keessaa 4 yookiin 3 waan akkasiiti kan inni naaf kennu. Naaf kenna? Eeyyee waan akkasii naaf kenna. Naaf kennan jedhama. Maal jedhama ree? Amala barataa keessaa kanatu na ajaa'iba. 20 keessaa 20 yoo finne 20 finnee jenna. 20 keessaa 5 yoo finne immoo kana naaf kenne jenna. Nama na ajaa'ibu yoo gaarii finne nan fide jenna. Yoo gadhee ta'e immoo naaf kenne jenna. Ani 20 keessaa 20 isaati jettu kana maalitti hin beekare? Maal tachiin nagaa? Eenyuyyuu? Lamaan isaaniiyyuu bu'aa dadhabbii keenyaati. 20 keessaa 20 yoo finnes 20 keessaa 5 yoo finnes nan fide jedhama. Sitti mee bareeri. Ani 20 keessaa 20 waan jedhamu tasumaan beeku. Ani kanan beeku 20 keessaa 3 4 waan akkasiidha. Dhugaa kooti bara. Ani tasumaa kana argeen beeku. Garuu yoo saabjektii 4 walitti daaniiti jette immoo fiduu nan danda'a. Yoo kan saabjektii 4 walitti daatee fiddatee 20 keessaa 20 osoo hin taane 80 keessaa 20 fidde jedhama. Qabxii fiddee qofa osoo hin taane qormaatichi meeqarraa akka ta'e eda'uu qabda. Kanaaf 80 keessaa 20 fidde jechuudha. Maaloo hireena dhiisi. Nan yaadachiisin. Amma kottu gara qo'annaa keenyaatti deebina. Ati tole jedhaniyyuu si dhaggeeffatan. Waan baay'ee haasofta. Waa'ee loojikii yeroo haasofnu wanti qabachuu qabdu validity statement and open statement warreen kun baay'ee barbaachisoodha. Gifti. Hoko. Maatisii qo'achuun dirqama? Jechuun anaaf maatisii naaf hin galu. Saabjektii naaf jijjiira. Jiyoogiraafii yookiin histirii ta'uu danda'a. Har'a waan ati barbaadutti siif jijjiiraa jennu. Boru immoo biizinasii yookiin ikoonomiksii ta'uu danda'a. Guyyaa borutti aanoo. Siiviksii yookiin ingilishii ta'uu danda'a. Isa booda'oo. Jiyoogiraafii yookiin histiriitti deebina ka. Malee umurii kanaan muuziqaan hin qo'achiistu. Kanan jechuu barbaade kana miti. Sabjektii hundumaayyuu yoo qo'atte maatiin kan siif hafu miti. Kanaaf ammasitti isan qo'annu jechuudha. Guyyaa tokko sas dabaree inni ga'a. Gaaffiin koo maal akka ta'e beektaa? Inni guyyaa kan biraa ta'u maaliif har'a kan taanedha? Waan hin jaallanne baqattee miti kan ittiin injifattu. Wallaansoo ittiin qabuu qabda. Waan hunduma isaayyuu qo'attee maatii qofa dhiisuun tole. Garuu waan siif hin hafne waan ta'eef wallaansoo ittiin qabuun dirqama sitti ta'a. Wallaansoo ittiin nan qaba garuu har'a soo qo'achuu baannee baay'ee natti tola. Sabjektii biraa qo'an. Osoon tole siin jedhee baay'ee natti tola. Garuu immoo guyyaa biraas maatii qo'achuudhaaf osoo hin taane har'a baqachuudhaaf. Isa kana immoo tole siif hin jedhu. Maaloo gifti siin kadhadha na dhiisi. Gammee qo'achuudhaaf jijjiirama fiduu ni barbaadda miti? Eeyyee. Akka lafti kun naannoftu beektaa?
Eeyyee sirriitti maal tolitti fidare moo jettee isaan si naqachiisuuf. Akkas miti. Gamee wanti itti barbaaddu tokko jira. Innis immoo gama barnootaatiin. Akka dacheen kun naannoftu ni amanta. Nutis immoo waan barbaannu argachuudhaaf dirqama naanna'uu qabna. Osoo lafti kun naannoftu immoo nuyi dhaabbachuu hin dandeenyu. Dachee naannoftu kanarra dhaabbachuun qormaatadha. Waan ati jette sirriidha naaf galeera. Garuu falaasamatti baay'iste. Maali hiree waliin ooluu jalqabde moo? Osoo maqaa isheen dinqisiifachuu ni dandeessa turte. Oo, dhiifama. Edaasin waliif darbiidha. Eenyutu? Anatu ishee waliin darbiidha moo? Qo'atta yoo ta'e qo'adhamu. Jechi tokko isteetimentii jedhamuudhaaf wanti dhugaa yookiin soba ta'e tokko jiraachuu qaba. Akkam jirta barsiistuu wajjin? Nagaa koodha. Akkamatti? Jira. Baay'ee gammadeera. Isa sitti muuf jedheen. Baga gammaddi. Maaltu siif ta'e? Obboleessi koo akka araaramtan natti miira. Dura tole lollee bar. Jechuun akka haaraatti jaalala eegalu keessan. Sababa keetiin egaa. Otoo nuti si gorsuu qabnu ati asii ol jaarsa taatee nu araarsite. Hamilee isa kamiin ani sin gorsa jetteeti. Maal sin jedhe obboleessi kee? Gammadeera moo? Ofin beekun sin jedhama. Anis addunyaa kanarraa isa malee waan ani hin qabneef gaafa inni gammadu gaafa argu baay'een gammade. Anis baay'ee gammadduudha. Wanti guddaan immoo lamaan keenya iyyuu gammaduudha miti ree? Dhuguma nuti lachuu gammanneerra? Eeyyee maal kan hin gammanneetu jira moo? Sadan keenya gammanneerra. Garuu maatii kan biraa keessaa kan hin gammanne yoo jiraate jedheen. Dhiisi ishee bareedduu ko. Tole. Sagantaa wayii kan warri biyya alaa qopheessan irratti si affeeru. Sagantaa alaa jechuun sagantaa alaa kan faranjoonni qopheessan jechuu kooti. Tole na affeeri. Sagantaa akkamiiti immoo? Sakindee tabdeet jedhama. Yaanni isaa maal sitti fakkaate? Fakkeenyaaf jaalalleewwan wal loluu jennu. Tole jaalalleewwan kana keessaa inni dhiiraa warra sagantaa qopheessanitti bilbilee araaramuun barbaadaa jira. Sana booda bilbila isheetti mee bilbilanii gaafatu. Akka waan inni hin beekneetti ishee gaafatu. Inni garuu dhaggeeffachaa jira. Sana booda isheen akkas na godhe na reebe maal jettee itti himti. Otuu inni dhaga'u jechuudha moo? Eeyyee inni immoo dhaga'aa jira. Isaan immoo waan miidiyaatti bo'uudha moo bo'uu hin qabne jedhanii filatan. Sana booda jaalalleen kee waan hundumaa dhageeratti hin jiru. Tole. Kana booda yoo kan walitti deebitan ta'e baasiiwwan hundumaa isaayyuu nuti fixa jedhu. Hoteela beekamaatti isiniif qopheessina jedhu. Carraa gaariidha. Eeyyee. Garuu immoo jarri waliif hin galan. Maaliif? Jalqabuma namicha araaramuun barbaada jedhee bilbileetu deebi'ee immoo dida. Kun waan ajaa'ibaati. Namtichumti sagantaa qopheesse yoo akkan kasarreef jedhee saganticha waan itti yaadee qopheesse fakkaata. Anis akkas natti fakkaata. Haa ta'u egaa. Maaliif sagantaa kana akkan ilaaluuf naaf affeerteere? Akka seera sagantichaatti jaalalleewwan yoo hiyyamamoo ta'an baasiiwwan hunda isaa isaantu fixasiin hin jenne. Kanaaf immoo jaalalli keessa lamaan bakka isaatti deebi'eera. Sakandee taapdeetiin haala gaarii raawwateera. Kanaafuu maaliif nan affeertan jechuudha. Isallee si affeerra. Garuu immoo qopheessituun sagantichaa yookiin araarsituun sii jechuudha. Ahaa. Sagantaawwan biyya alaa yeroo gara keenyatti hiikamu kallattiidhaan hin hiikamu akka nuuf ta'utti jijjiiramee dhiyaata. Kanaaf akka biyya keenyaatti kan waliif gallu yoo si affeerre qofadha moo? Eeyyee kan. Toleef jaallattuu ko. Garuu dadhabbiin koo immoo baay'ee na gaddisiise. Amma kana hundaa softu. Dabalataan immoo amma sagantaa biyya alaa irra deemtu naaf affeeraatu jettee nuti sin dinnu bar. Isumaayyuu immoo bareedduu akka keetii kanaaf affeeruu arganneeti moo? Ida akkas jechuun hin danda'an ture. Akkasumaan hin dadhabe. Salphaa moo? Egaa akkasumaan hin dadhabe ka. Kanaafuu sagantichas dhiisin ilaalinni. Na affeeri. Akkas baay'ee bareedduu ko.
Na jalaa ture. Gammee waan asitti muu barbaaduun qaba. Waan sirraa dhaga'uun qaba. Dirqama na dhaggeeffadhu siin jedhee. Akkuma barte na reebuu fi Kabaja keenya eegdu taanaan eeyyee. sababa siimachuu dhiisiif na galateeffata jedhee osoo si eegu. Inuma lolaaf kaataa? Osoo na himachuu dandeessate amma yoonaa maaliif nan himanne? Eenyutti immoo na himatta? Koree mana barumsaatti dha miti? Eenyutti immoo na himatta? Koree mana barumsaatti dha miti? Yoo baay'ate waajjira poolisiitti na himatta. Atoo waan irratti raawwateef ani sitti deemee si himadha. Sadarkaa kanatti nama jaalalleen isaa irraa fudhatame manni murtiyyuu hin deeggaru. Dhugaan isa kanaa buleessiif gala. Dhugaan kee yoomiyyuu naaf galee hin beeku. Dura sanatu balleessaa qaba. Nama haaraan ni jaanjesse irraati waan gaarii maaltu eegama? Oolmaa guddaa irra naaf oolteef akkam godhe akkan si galateeffadhu hin beeku. Dhiisi malee. Waa'ee oolmaa maalii haasofta? Dirqama kiyyeedha bara. Barreessaan tokko maal jedha seeti? Nama jechuun yeroo namni hin jirretti nama namaaf ta'udha jedha. Gammi. Afaan hayyoota haasawee eegalte bara. Lakki kun jechaan tokkicha beekudha. Kan hojii keetii siif haa kennu. Kana booda waan baay'ee dhageenya bara. Ishee miti kan kana natti kanallee numtiyyuu dursee beekan ture. Kanaafuu kireeditii isheedhaaf hin kennin. Waan hundaafuu ati riyaa koo ta'uu kootti siin hamboona. Ani bara akka namoota kaanii dubbadhee miira koo ibsachuu hin danda'u malee. Waan ati naaf goote akkamtaan siif ibsuu danda'a? Maaloon darbeessi maalan siif godhe? Ilmi tujjaaraa akka keetii hiriyaa kiyya ta'uu isaatiif hiika. Dhugumatti tujimaan qaamtu ta'es utuu san bonaarsitu ta'es baay'ee natti tola ture. Garuu immoo kun filannoo keeti. Ani guyyaa tokko iyyuu yaadeen beeku. Gara fuulduraattis immoo yaadu. Araadni hiriyyummaa keenya lamaan hin jaalu. Yoon danda'e akkatti dhiistuun godha. Yoon dadhabe immoo hiriyyummaa gaarii sakandii walirraa hin cinnee fi hiriyoota wal jaallatan akka taanuun barbaada. Maalidha maal kolfite? Homaa isaati akka dhiistuun si godha. Maal jettudha? Ati akkan dhiisu na gochuu caalaan si barsiisitu salphata jedheen. Eenyudha? Aha. Jirra. Akkamati? Nagaa kooti akkamati? Nagaa kooti. Akkan seenee siin hin jenneef immoo hireen mana hin jirti. Anis akka isheen mana hin jirre bareen dhufe. Si barbaadeeni. Ana ammoo. Tole seen. Maal si fidu? Buna moo shaayii? Lakki homaan barbaadu. Siyaasa obsiiseen deema dhimma ariifachiisaa ta'edha. Tole. Maali naguma? Nagaa kooti. Jechuun nagaa koo miti. Maal? Maal jechaa jirta? Hireen nagaa miti? Lakki isheen nagaa isheeti. Nan sobiin jirra. Obboleettiin koo nagaa isheeti? Dhugaa koo siin jechaa jira barbeeka. Hireen homaan taane nagaa isheeti. Baay'ee na rifachiiste bar. Maal taate ree? Ilaa beekaa. Akka ati na gargaartu barbaadeen dhufe. Hiree yaada kanatti akka waliin galle waan beekuuf gargaarsa kee barbaachaa dhufe. Maalidhanne? Maal seeti? Waan kana hireen tasuma dhaga'uun qabdu. Kanaaf akka ittiin himne waadaa naaf gali. Kana irratti waadaa siif hin galu. Waan ani ishee dhoksu tokko iyyuu hin qabu waan ta'eef. Isa nan beeka bar. Itti muus itti himta garuu amma miti. Kanaafuu yoo man itti maree? Erga haalchi darbee itti himta. Garuu amma nageenya ijoolleef jecha isheen baruun qabdu. Iccitii gochuu qabna. Nageenya eenyuuf eenyuutiif naan jettee?
Nageenya koo, nageenya gammee fi nageenya hireetiif. Nageenya kee kan gammeetiif kan hireetiif moo? Eeyyeen nageenya sadan keenyatiif jecha siin alatti eenyuyyuu beekuu hin qabu. Kanaafuu maalidha ree wantichi? Dura waadanaaf gali. Maal jedhee? Akka hireetti hin himne kaa. Dhimma keef kan gammeedhaaf otoo ta'e waadaa siif hin galuun ture. Garuu dhimma hiree waan ta'eef faayidaa ishee wanti naaf caalu hin jiru. Kanaafuu itti himu waadaan siif seena. Tole haa ta'u. Waan hunda caalaa waada galuu fi isheetti himuu dhiisuudha kan barbaachisu. Kanaaf dhimmichi maalidha? Deeggarsa irraa barbaaddu?